أكسير نمت لين ماركس سكون أكملت أمانة سيدا أتي لولا درسي تامو مرجع كيتي نجا درسي تاسي نجا درسيو يترايتي لولا درسيو يت إكسيرات شورر كيسالا سيرا ساكيسا سيرا مدنا أسمع لولتوتي بيكت كابسون كينيا كابسون كبتة رامتي كابسون كينيا نجا فيس لولا فيس كوبا وتاو كبا خابون نتي سبا جول رامتي سبا شورر كيسا رامتي نتي ميريكا كينيا في كابسون رامتي إثيوبيا دي غودا فوي كوي هيلني وا كيما تولالتي أيوة بارتي سيا دوبا هايجا أتيجا لولا تيامن أتيجا نجيت تيامن تماليف كوي هدا تاسينجا سيريكو سيرا الدنيا تسينجا أبصوت هسنا يمام توغلو داس أبدا كناش هايجا أتنجيت نمنا هنون جتة ماليف كوي هدا تاسينجا ما جتان ديني نلولون كوي وان كبوف إفيني غودا فين كوي هدا دمالي نجا بوريسو فيو كان بيجي شورر كيسوف كوين هي داني مرغكيجا وان نسر بوف ديني كيا كوي نتي دتي فين انس كوي هدا دي بي قوبسا دجچوتا كنا لاي دوباتي لولاف كوباوا دا مونغاف كوباوا دا يو سينجي lola fin kopao gaiten cancel kufada reject an nagayaf kopawa jechur tutu ani lolaf kopawa jechu irra nama ajesa injifannos nama merkansi wali galle al lolaf kopawa jennan abadan سيرو كم كيست نجالو الليندوس أبنو يتحرك أو بتفعل الآن يتونجا جرومتي أكاتا أما جوهر اتديما جرو كان دور على أمان ستين كثيفا سير دبلوماسي دور نيلولا أما قلت اتقافتم ثم سباتي سبيكي تجرا أكاتا تياسوس هندا سيدا أكاتي دوباتوس أكو مسيرات لولاني بربديس ماريوم بربديس جاي هندو بتامو تكون دبي سبب الله تبليس كي سبني بلان جالتك أويني دني يو كان نجاي جبودا كويني دني وان كوير هني زي لتشي سنة رجنان واني نجاي تندفني في وياني وجهي قولي قال لي أبي يوجينيس قتتني برشو مرة تماريتشو واني ندوان جيسا تقولين هيري متاسا سبا أوروموتو مري مرتيسا مري دابا سياسة ميتي هيري أمتا أورومو سبا أوروموتو مري مرتيفتا أمن وان إساباسو مالك كتير من يومه ولا لا دامي نبيك كورة تايت كورة ساتين ديمو تجرامي جوهر كون كورة بار يا ده ساتين ستري فتى
san irraa fudhatee gara dhimmiidhaan nutti geessaa jechuudha. Akkana moo akkana miti? As bahanii Haacaaluun maal ta'e kaayyoof wareegame Kadiiris ni wareegama kumaantamatu wareegame. Ni ammas kan Haacaalus wareegamuuf ta'a. Qabsoo Oromoo irratti ta'a. Eenyumtinu ka wareegama irraa duubatti deebi'u hin jiru jechuudha. Deebi'aan ture hundi keenya. Abbaan irra buuteetu wareegama malee eenyumtinu qabsoo keenya irratti wareegamaaf ka duubatti deebi'aa ture eenyumtinu. Eenyumtinu. Akkan galle beeytii fi du'a ragaa waammatti jee. Hai. As bee itti aanaaste eenyuste saba Oromooti wajjin gattaa'itii gaafii kan kee deemiti koora sabaa irratti gaafadhu. Miidiyaa kana gubbaa dhiiga ilmaan Oromoo irra jechuudha. Ammas akka kaleessatti waan dhufe kana balleessuudhaaf gamaa gamana sabaa walitti naqattee miidiyaa kana gubbatti akkam baane seera Oromootiin eenyumaa cimseetis hubachiisa. Waa'ee waraanaatis as keessa fidi. Eenyumti. Waraanni shoora keessaa waraanni nagee dursa. Waraannis waan Johaar jeeniin ala waraanni sun nu hibar. Jaalummaa waraanni sun nu hibar. Waraanummaa bar dhiigaan finne malee bar hoggaa akka saba Oromootti dubbannu bar dhiigaan finne malee bar tan tola namni nuu kenneemi bar saree taanee finne bar. Hai. Alaa soitaa. Akkanuma kaanee dubbannuu miti. Yoo wareegamate kaleessa taanaan Haacaaluun akkana ta'e jechaa ture. Haacaaluu qofa miti. Shamarran akkasitti wareegaman sunis haadhaaf ilmoodha. Hundi qabsaa'aa. Amaana waliis qabsaa'aa. Kumaantamatu wareegamee kufe. Akkanatti haa dubbannu malee nama tokko qofa qabsaa'aa keessaa dubbachuunis wareegama Oromoo xiqqeessuudha. Wareegama kana ammas jechaan osoo hin taane gochaan mirkansuudha. Gochaan mirkansuudhaaf oo akka kaleessanitti wal nyaachuudhaaf as gubbaa gartee saba walitti naquu sana osoo hin taane sabniif dhaggeeffatee waan Johaar fidee dhufees dhaggeeffatee kunna waraanaati hojii sakkaatatti wal mari'atuutu jira. Seera qabdii miti. Miidiyaa gubbatti waa hunda isinii himu qabanii. Akka wayyaaneef mijjatutti akka maaliif mijjatutti osoo hin taane akka Oromoof mijjatutti. Akka Oromoof mijjatutti. Korri kun naannawaa jiraame akkasitti irratti gatta'ameeti hireen ummata Oromootiin muree murteeffamee rabbiin itti kattamama. Kanan beeka. Akkan galle beetiif du'aa ragaa waammatteen siin jaa. Kaleessa Haacaaluuf dura qabdee akkana bara meeqa dura maal jechaa turte? Dabartee jirte humna waraanaa naan jettu waan an kaleessa haasa'u kaleessa mormitee tarra dhuftee haasoyta. Waan an hin haasa'in tanate irraa haasoyte takka illee ni. Isin haasoytan takka illee ni. Kaleessa dabre kun. Hagayya kutte sareen faana dutte jaa.
arra walakkaadha jirra. Hay Itoophiyaan gufattee jirti hallayya bu'uu jirti. Oromootu dhiibee hallayyatti buuse jechuusaati. Qabsoo keenyatu hallayyatti dhiibee jira. Duuba ummata kana hojii fuunee boollatti ne inamoo. Wanni ma Jawaar nuun jechaa jiru makiinaa kana fuunee boollatti ne inamoo. Ni baafnaadha. Obboleeyyan kiyya boollatti sabni Itoophiyaa haadhumuu jennee konkolaataa sana hojii garagalchuudhamu konkolaataa rarra'ee jiru. Keessa harkifnee ummata baraaruutu irra sirriidha. Ummata baraaruutu abshaalummaa Oromoodhaati. Abshaalummaa qabsoodhaati. Abshaalummaa hin jibannu. Malee konkolaataa rarra'ee jiru ummata hojii fuunee boollatti hin neeyne. Dhugaan jiru isa kana. Eenyumaafuu du'a nawwinu waan ta'eef. Rakkoon keenya mirga keenya malee dhumaatii namaati miti. Itoophiyaa garagalchuudhaan miti. Sirbaa Caaluu Banaa Hacaaluu qofa miti ka wareegame. Yoo san lakkoo hin jennee Abdii Jabbaaris ni jira. Nama dhabiintu jira. Kamataarraa darbanii Maama dhabiin hin baane. Namni tokko namni yaadatu hin jirre. Gaafa Jawaar wareegamuu deemu ijoolleen Harargeedhaa 76 kufe. Gaafa Hacaaluu wareegame 300 ol kufe. 300 ol. Zeeta danfaatu itti gannaqame. Akkanuma kanaan. Sanirraayi dhiibinsa kanaan konkolaataan achi dhaqe. Konkolaataa kanatti darbinuu moo Oromoodha jee Jawaar. Ni baafnaadha, ni baafna. Hin darbinu. Maaliif? Nuti dheebottoota dhiiga namaati miti. Gaafiin keenya gaafii mirga sabaati malee, mirga namummaa keenyaati malee, Itoophiyaa garagalchuu yookaan Itoophiyaa dhabamsiisuu yookaan sablammii Itoophiyaa dhabamsiisuudhaa miti. Sibiil waariidha miti kun. Mirga namummaati rakkoon keenya. Amaararraa waan qabnu hin qabnu, Tigreerraa waan qabnu hin qabnu, Abiyyirraa waan qabnu hin qabnu. Mirga keenya irraa dhimma qabna. Isa kana. Nama tokko qofa Hacaaluun akkana ta'ee saniin gara Maariyyoo jettanii hoggaa dubbattan wareegamtoota hunda lafa kaa'e. Wareegamtoota Oromoo hunda xiqqoon si osoo nafi. Hundi qabsaa'ota Oromoo qaaliidha waan ta'eef, lubbuu qaaliidha waan ta'eef, nuuf wareegama waan ta'eef. Galata qabu waan ta'eef. Galata santu har'aas dhufee qabsoon har'a Jawaaritti deemaa jiru sisuma kana. Waraanninis cimina sanirraa hin jaarame. Bunna jabeessanii jaarame. Hoggaa loluu qabu ni lola. Hoggaa dhaabbachuu qabu ni dhaabbata. Rabbiinuu azaabaa fi jannata qabaa miti. Osoo jannataan sin basharii Rabbiin azaabaa wayii si basharaa. Nutis kanaaf Fir'aawnaa afaan nagayaatiin yaa Muusaa kiyya dubbisi waan Rabbiin je'eniif. Nabiyyallaa Yusufis waggaa 7 hidhamee Rabbiin afaan nagayaatiin mootummaa sanii hojii walii galee waan aangoo argateef. Azaabaan loluun dura jannataan isaan gammachiisuun ni dursa. Yookaan akka shayxaanatti ibiddaa warra dhaadatu taana jechuu keenya Adamiif hin sagannu jennee. Darbamuudha taati.
ولي قال لي حكومة تكليو دينا كي خيستي دينا كين دوكتين إرّي كان كماس دينا كين قرسيسي wareegama dilaat aluunis kufee dergagoon dhiirri meessa kufee nu hundinuu mataa wareeree as biyya alaa tana hunda oromoon zau jette gara biraatiin immoo oromoon mana hidhatti Jawaar dagate no oromoon mana hidhatti Jawaar hin daganne wareegamatti kafalee warra akkasii jira ammas no maallaqa miliyoona kumaantamaan baaseeti hiriira halkanii guyyaa baheeti cimina oromootu Jawaar baase malee oromoon silaa cimaa ta'uu baate Jawaar hin bahu oromoon Jawaar halkanii guyyaa dagate warra akkas jettu halkanii guyyaa hiriira baaniiti halkanii guyyaa sagalee taanii ittis lubbuu wareeniiti kan lubbuu wareenuuf kaayyoodha malee Jawaariif miti yookaan marroodhaaf miti dhugaa baddi barbaadachuudha konni qabsooyinuufis Jawaar hangomsuu yookaan marroo hangomsuudhaaf miti Jawaaris marroonis atis anis mirga keenya mirkanfachuudhaaf nama taanee jiraachuudhaaf bilisummaa rabbii nuu kennee dhugoomsuudhaaf wanni irratti wal nyaannu tokkolleen hin jiru dantaa mataa keenyaati waan taate nuu ta'uu diddi callifnee gabroomnee jiraachuu nuu ta'uu dhabdii callifnee nagaan ta'u nuuf taati walii galu tokkummaa torban tokkas gubbaa tokkummaa naan jettee mas deebiteetuma asitti maariyyoo naan jettu kana izni rabbiitiin tokko taata haqni hangan jiraatinitti ilmi namaa tokko ta'uu hin danda'u haqaan garaa fi dhugaadhaan tokko ta'a hoggaa tokko taatan immaas dhugaa irratti malee rabbiin tokko isin hin godhu haqa irratti malee waan feete gootaanii tokko awwaaltee tokkoon baasarrattis rabbiin tokko isin godhu sirriitti bishaan xiqqeessi kanaaf Jawaar qeequun dura baga nagayaan baateetu dursa hanga ammatti waan isa deeggarsiisu malee waan isa nu qeeysisu angara kiyyaan arkeen beeku qeequudhaafis qabsootu naaf hayyama waan ta'eef barcumoota bultumii waan ta'eef waan qeeysisu irratti niin dubbadha jechuudha kiyya saba Oromootti kanaaf hangammatti waan isa deeggarsiisu malee ifiifuu wareeree dhufe ati mana kan kee keessa teessee nama ifiifuu wareeree dhiiga meeqaan gubatee dhufe lafumaa kaateetuma nagaan booreessa jee Oromoon gurgure jee maal godhe dhiigaa ca boo'ee dhiigaa dubbanne yoo jenne ati Hacaaluu qofa dubbattaa nutu jiru maraannee deemaa jira dubbii Oromoo eegaa Hacaaluu booda mataan kiyya irraa naannee hangammatti kumantama qabsaa'aa kumantamatu kufe nundi keenya dhumnee jirra maali nutti haftee maali moo ati Jawaar caalaadha moo isin Jawaar caalaadha Oromoo jaalattamoo hundi kan kee sirriidhaa fi sirrii tokkoo fi tokko waan taateef waliin mootuuti waliin moota cimsiitiin si hubachiisa waan harkamee kan ammaas wal nyaachuuniin Oromoo duraa balleeysan hin danda'amtu waan badde rabbi namaa tolcha waan taateef waan badde rabbi isinii tolcha
ammas waan baddetana deebisee isinii tolcha. Rabbi isinii haa tolchu. Akkanatti alhamdulillah gumaa isaanii barbaadan gumaan isaa bilisummaa uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo rabbiitu mirkaneessa kan qabsaa'u nahi waa'ee wareegamaa ni kaafne yoo jenne waa'ee nama tokkoo fi lamaati miti asahiyaan siyaasa hawultuma ajaatam dalaganne jennee baala keessatti guyya tokkotti 70 dhabne. Guyya 70 asallarratti akkasitti dhabne. Wallaggatti akkasitti dhabne. Jimmatti akkasitti dhabne. Booranatti akkasitti dhabne Gujiitti akkasitti dhabne. Shawaa keessatti akkasitti dhabne. Nama tokkoo miti jechuu kadhabne jechuudha. Hoggaa dubbannu wareegama tokko qofa dubbachuu hin qabnu. Nama tokko qofa dubbachuu hin qabnu. Hundi qabsaa'aadha waan ta'eef hunda isaanii dubbachuu danda'u turre jiraata. Seenaan isaanii barreeffamu turre jiraata. Dubbatamuu danda'u turre jiraata. Lubbuudha waan taateef. Qabsaa'aadha waan taateef. Kaleessatti qabsaa'aan gurguddaan kufee jira. Arraas kufanii jira. Akkanatti hin beeka. Nama tokko qeentee keessaa qabannee nama tokko qabnee inni fifiinee akkan galle beeytii fi akkas nama jechisiisa laala akkan galle beeytii fi du'a ragaa waan mattee jechuudha. Sifin dhugoomsu. Uummata Oromoo irratti sifin dhugoomsu. Kanaaf afaan keessa walitti qabataniiti waan dhufu eeyida jechuudha. Waa'ee dhaabaatiif, waa'ee waraanaatiifis, waa'ee jawaariifis eenyumti kan keessa dubbatti baatee saba Oromoon jeeqe. Qabsoo keessa jirta ragaa qabsoo keessatti jirtuun waraqaa qabnaatii ragaa as baafadhu. Nuti. Nuundi keenya wal qeequu waboo yoo ta'e jawaar qeequudhaaf hin deebonne. Jawaar yoo ta'e waboo qeequudhaaf hin deebonne. Bilisummaadhaaf deebonne. Obboleeyyan keenya. Mirga keenyaaf deebonne. Haqa keenyaaf deebonne taasif dhume. Waa'ee qabsoo gaasoo isa kana. Tanaafi waa'ee diin islaamitti seennaan qabsoo Oromoo keessa kun waan hin seenneefin hoggaan diin islaamaa soo waa'ee qabsoon hin haasawaa haasa'u. Maaliif hin haasa'u inni? Mooraan qabsoota gamtaati. Achi keessatti waa'ee qabsoon haasa'u jettee hin haasa'u. Waa'ee amantiidhaan haasa'u diin islaam keessatti. Mooraan qabsoo keessatti mooraan qabsoo kabajamaa waan ta'eef qabsoon tun waaqeffata jira, muslima jira, kaantu jira achi keessatti hin haasa'u waan ta'eef waa'ee amantaadhaa mooraan raas bee haasa'uun qaba. Kun adaba qabsootiif kaayyoodha. Mooraa alatti qabsooti gaggeeffachuun qaba. Ta diin kiyyaa. Mooraa keessa immoo seenu. Amantiin ta dhuunfaa achi keessa seenee mooraa keessa seenee borcuun qaba. Mooraa qabsoo keessa. Laal beekumsa qabsoodhaa laal. Mooraan qabsoo mooraa qabsooti. Gamtaadhaan qaba. Oromummaa keessa ammaas hin seenu. Amantii xiyya fudhadheetiin diin islaamaa dagaaguu jee kophaatti deemu. Akkatti deemtu qabdi isinis. Wannan hundi akkatti deemtu qabdi. Ta Oromoo hoggaan haasa'u immoo waa'ee diin hin finne dhufeetiin akka Oromootti akka hunda walii galchootti siif kaa'utti jira jechuudha. Walii galle. Mooraan qabsoo kabaja qaba. Mooraa qabsoo keessatti kiristaanaa jira, musliimaa jira, waaqeffatatu jira. Mooraa qabsoo keessa amantii kiyya fudhadhee akkana jedhee mooraa qabsoo keessa hin jeequ. Eenyutu fayyaadha amma? Fayyaadha. Walii galle. Waa'ee amantii kiyyaa kophattiin uffadha.
mooraa qabsoo keessa dhaqee walitti laaquu qabsoo balleessoo no. Waa'ee qabsoodhaan kaasu amantumatti ijaan gaggeeffadhe jechuudha. Amantii tiyyaanis waan isin irraa barbaaddu wareegame isii keessatti barbaachisu. Warra majlisa moo'ee wajjin qabsaawaatiin ture. Abbaatu injifannoo ofitti dheeressa, abbaatu injifannoo ofitti gabaabsa. Biiznillaa jennee moonee khalaas dhufe maas. Boontooti yaada manaa koo urjii weebitu. Hundi keessanuugaa rabbii isin arazzaqu saba kiyya shanyiitiyya. Gara nagaatti abiyyi dhufuunis waan qabsoo keessanii dhufe. Jawaaris kana jechuunis waan qabsoo keessanii dhufe. Waraannis jabaachuun waan qabsoo keessanii ta'e. Waraanni jabaachuun uummanni Oromoo jabaachuudha. Kanaan ala eenyumti kan keena gubbaadhaa waca yoo kajattu taate sin dhiisu. Nuti sodaattuudhaan nama fitti namanne qofaatitu Abiyyo jimmariyan Mario jimmariyan kun ofitti amantu dhabu ifitti amantummaa dhabu ni mariyatte ija dura teessee dhiirummaa teessee silaan ija dura akkanatti teesseeti waliin mariyatta abiyyi miti kasi jeesse abiyyi na jeesse jechuunis kaayyoo laala haasoo qabsaa'aadha haasoo uummata qabsaa'uu laala kaayyoo kiyyaafin hidhame abiyyi miti kasi kaayyoo kiyyaaf mirga kiyyaaf qabsaa'uun kana beeke. Akkasitti haasa'u kaayyoo kiyyaaf wareegame mirga kiyyaaf wayi waa tadhiisi kaayyoo keetiif mirga keetiif waan wareegamteef kaayyoo keetiif waan hidhamteef arroo walaa mari'annu bitituun gara hamtutti deemti. Oromoonis ge'eesaa kana goona ati sabalu kana goona kabajaa teessiifin eega kabajaa tiyyan tuqin mootummaa teessiifin eega mootummaa tiyyan tuqin wanni abbaa jifaarii fi millikirra walii galanis kaleessa isuma kana gibeen gamanatti asin dabrin anis gibeen gama sittin dabru waan irraa barbaaddu chittin sii kanna mootummaa tiyyarraan taatis mootummaa teetirra taa'e. Arrasonni itti jiru. Injifannoo qofa galmeessoo osoo hin taane injifannoos warra bulfatu ta'uu danda'u. Kanaaf mana keessa teessee namticha ifiifuu dhiini wareersee dhufe Jawaar kun ifiifuu wareeree dhufe ifiifuu dirqama lammiiturra jiraatana bahuu deema yaa obboleeyyan kee osoo nagayaan baga dhufte injiiniin qeensa isaa banee yookaan qeensa kee bantee osoo waraanni sin ajajin waboo kamtu si ajaji Oromoo kamtu si ajaji waboon Jawaar jibbuudhaaf hin qabsu Jawaar waboo jibbuudhaaf hin qabsu akkasumatti nutis kutaadhaan wal nyaachuudhaaf hin qabsu amantii wal nyaachuudhaaf hin qabsu gara qabsattu gaasa kanaaf dargaggoo kana osuma dhiini sunuu lafarraan qooriin obboleeyyan kiyya
dul dhiiguma sanillee osoo lafatti ilaalin dhiiguma wareegamaa fi hidhama akkasitti keessa baane maraatuu teenya tanaa fi dabqa Oromoo tan osoo ilaalin ka'eetuma qeeqinsan biyyoolletti naar kalaaqu stop dhaabbadhu hogganabi sabni Oromoo kabajaa qaba afaan kana qulqulleessuuf gaasootu eenyumti kee afaan Oromoo gaasootu afaan federaalaatiin godha jechaa jirtaa miti afaan walirra buusuun godhin kaaboo afaan mi'aawatti naasa'e ka saba kana afaan tuwaa balleessa afaan tuwaa tolchaa miti afaan kana bareechi afaan namaa bareedaadha akkatti walitti haasa wallaalaame beekumsa naasa beekumsa dubbii gabaabatti waliin jechuu barbaade haafixatu Jawaar waan jedhu Jawaaris saba Oromootti dhiyeessu jira Oromoo waraanas jaarrate Jawaaris jaarrate jira waliif galtaa saba Oromootiif naataa waliif galii kottu akka kaleessatti bara 2018 abiyyi kana nu godhe ifiif gootan abiyyi miti nutu godhe nuyi bara mamar mariyo kana godhe bara 91 kana nu godhe nutu godhe nuyi osoo sabni Oromoo tokko ta'ee jeesin kadhatu tokko ta'ee jeesin kadhatu waan Jawaaritti quba qabnuuf hin qabne hoggansi abaawwatis akkasumatti galeechitti wal nyaate kunis achitti galee wal nyaate dawaa keessan argattan jechuu keenya hundi keessan ififis biyya nyaattan nus biyya nyaachiftan nuti qabsaa'ota nuti hoggansaa miti qabsaa'ota hoggansi irra gahuudhaaf nutu qabsaa'ee hoggansatti kennu hoggaa qabsoo nu bar dirqama nutti kenname bar dhiiga tufaatii bar wareegama kafalaatii bar dilli sun hundi bar dirqama bar hoggaan hidhu san bar wayyaaneen dirqama nutti kennu wayyaanee hojii afaan bantee walii galtee ammaan tana Jawaarii hojii waliin galuuf abiyyi hojii waliin galuun inni ati haasoitu wayyaanees ta'e Ameerikaas ta'e waliin galteeti walitti haasoite fuula dura teessee walii galtee haasawaa biraan fedhu dhiiga kiyya nan danfisin Atalunis wareegama san osoo kafaluutu lubbuun isaa dabe dirqama san osoo bahu intis wareegama kafalaa jirre kanaaf shanyii xiyya kabajamtu Oromoo Rabbi sinaa milkeessu Rabbiin injifannoo keessaniif haa bulchu waan dhiiga keessaniin facaafattan dhiiga keessaniin murachaa jirtan waan ta'eef akkuma akaakayyoon kiyya roobaa qumbii jee diimaa tokko jala kanaan isinitti dhufa gurraacha tokko gubbaa tanaa isinitti dhufa saniin isin diimaan kun Jawaari maqlaa kiyya kaapiteen gaa kuwwa boodha kakkan isin jiru kuwwa boodha bobummaa bar waan namni namaa kennu dhiiga keenya tufnee finnee bar moo isin qabsaa'ota miti jechuun dandeessu saboro dhiigaan keenya bar mirga qabna dhiigaan dhiiga keenya tufnee wareegama kennineeti waa'ee saba Oromoo gaa dubbanne waan ati nuu kennite yookaan waan ati nurraa fudhattu miti dhiiga keenyaan galmeessine saba keenyatu sabni keenya nuu galmeessine saba keenya waan dhugaa jirtutti himna waan hin jirre asitti
yeroo barbaachisaa ta'etti Jawaar yaada isaa kennee jira. Arrammoo wanni tokkollee isa saniifis kisaaraa dhuftes gara jira. Kanaaf kanatu kana santu kana badhaadhinaas siitu jaarrate Oromootu jaarrate badhaadhinaas Oromootu jaarrate namni biraa kan fidee irratti jaaree jira. Humna biraan irratti jaaree ni jettaa badhaadhina. Abiyyi nama biraa sirra kaa'e Oromootu kaayyate. Abiyyis Jawaaroo nama biraa sirra kaa'e Oromoo makkaayyate. Oromoo makkaayyate. Namni tokko tokko huccuu adii fedha, namni tokko tokko huccuu gurraatti fedha. Tokko tokko gurraatti fedha, tokko tokko immoo keelloo fedha. Nama akkuma barbaadutti biicaa isaatis adii isaatis akkuma uffata sanitti waan ta'eef namuu qaala qaala. Bifa barbaadutti achi kaayyatte jechuudha. Kaafa osumatu kaayyate. Goboos Oromoomatu kaayyate, sabuma Oromootu kaayyate. Gaafanjiin jalqaba bar namtichuma isii tolche gubdee bar. Fanjiin bar fanjii ta'uun duratti namtichuma isii tolche san gubdee laal fanjiin. Diina gubuun dura namtichuma isii tolche saayintistuma fanjii tolche sani gubde fanjiin. Kanaaf dhaabni keessan isin gube. Eegasiin booda diina isin irraa gubaa jechuudha. Kanaaf Rabbiin bardawwa salaamaadhaan Rabbi isin yaa kennu kana biyya Ibraahimitti kenneenitti. Nuti gaasoo ilmaan garaa daatee haasoinaa. Mario daatee haasoo kanaa kanan beeku bu'an. Haasoo kanaa kanan beeku. Haasoo warra dhadhaa kuufeetiin beekan. Haasoo ilmoo garaa daatiin haasoo. Kanaaf warri tokko tokko ammas Jawaar gandatti galchuu dhiisi. Tokko tokko kunis dhaabbadhu. Atis bofa yaa'iiti. Jawaar ganda keetitti hin galchi. Tokko yoo tana Hararguma tana Jawaar irraa dadhabne jaa. Kan akka Harargeedhaa Jawaariif wareegamee badee jiru. Kana jala mul'i beeki. Kan Harargeen ati Jawaar irraa dadhabde. Utubaan Jawaar guddaan Harargee. Utubaan Oromoo. Afaan Oromoon Harargeetti hin dubbatu qabu. Sabni kun manni Harargeetti kun Harargee jechuudha Oromoo jechuudha. Saba tokkummaa Oromootiif duguugame nama ammas Harargeen nama jala fiiguu beeki. Kaayyoo jala fiiga. Oromummaa fiiga. Isii tanaa sirriitti cimsifatti himi. Kana cimsifatti. Harargeen nama jala fiigu. Gandi jala fiiguu ni danda'a. Kaayyoo Oromoo jala fiiga. Dambaqa waan ta'eef. Ijoolleen 86 dhumte sun ijoollee Harargeedhaati miti. Harargeen an jettaa. Wasaaq. Lammaffaa. Kunis saba diiguudha. Ijoolleen Shawaatis kuftee jirti. Guutuun Oromiyaa keessaa kufanii jira. Dubbii Jawaar. Qabsaa'oon ka sabaati. Ka gandaati miti. Hoggansi ka sabaati. Dhumte. Marroos fuutee ganda keessatti hin deddeeminin. Ganda keessa hin deeminin. Akka waan Arsiin marroo jibbuu. Akkas fakkeessa. No. Kumaantamaan jala hiriirtee wareegamaa jirtu. Marroo keenya ta'ettee dachii tana sossoosaa jirtu ijoollee keenya tarsiitu waan taateef. Kitaaba akkanaa kanan ta'e. Wallagga caalatti jechuudha. Ta dheeyitee ganda san keessa dheeyitee waraana san keessa dheeyitee waraana san laalte intala Arsiidhaati. Haasa'u akkanaa kanan ta'e. Gara tokkoon ammaas. Walliftuun sirba keessaa maqaa Arsii Juu hambisuun badiidha. Tanaan himmata dhiyoo tanatti wal nyaatanii
وأنت سني لفكايتين دي ويا ميديا تنرى نتيجة تنجتوري أشياء كان جاي ربي تنور رئيسين كاي كن كاي يور أسيد إسلام جفنا يجوري كانوا تدرير تيسين فجأة واللفتين إف تلتشوكان ما كاي سامبسون واللفتو يجا أكمتي سمني والسين واللفتو يجا سيقول وياتني واسرم مالك ما كاي سامبفتجر تقوتو دقبتي أكسيت تقول إرنا في أوقات تيمان إرنا كان كيقولي وانا كناتس أمس تنين وريقما كيسا وريقما نما تكوكو فان دبتنا وقا دبتنا ميديا كامل رتو لقيفت دوري ميديا كونس هاجالو وريقما وقايت عبد الجبار وريقما جيرا ماما تامي وريقما جيرا كمانتما آدم ديما وريقما جيرا eenyu wareegamee jira Amaanuel wareegamee jira Abaruu wareegamee jira guutuu isiidha wareegama isaanii ija Hacaaluuti ilaali gargar baaftee ilaali waliif gallaa nutis dachii dhootee meeqa goodaa jirru qabsarra jira waan ta'eef lubbutti wareegaa jirra buqqeedha miti nama kan awwaalaa jirru waan ta'eef dilli Hacaaluu irratti keessa wareegamee biyya uffate sunis wallee bisadi tanaan irraa keessatti dhumte sun onaan niyyaa keessatti dhumte sun ona ituu keessatti dhumte ona qalloo keessatti dhumte sun Hacaaluun garaagarummaa tokko illee qaban tana dhaabbatti dhumte guutuu Oromiyaa keessatti dhumte Hacaaluun garaagarummaa waan takka waan hin qabneef maqaan isaanii ka'amuu qaba waggaa dubbatu dhugaan jiru wanni wareegamtee fa'oo kaayyoof wareegamte kaayyoof wareegame ji'amanii maaltu najjeese dhaabi maaf qabsoita dura yoo wareegama sodaatte yoo maraachuu sodaatte maaf qabsoita yoo hidhamuu sodaatte maaf qabsoita kattaa eegaa duraa gabroo miidii yoo qabsoita moo waywaatin mirga keetiif ammaas yoo ta'e burus yoo ta'e mirga kiyyaaf wareegame abiyyiin na hidhe jechuu dhiisi abiyyiin najjeese jechuu dhiisi mirga kiyyaaf ni wareegama ni hidhama haasawni qulqulluun qabsoo seera qabsoo isuma kana addunyaa akkanatti naasoo beeka dhugaan jiru isa kana saba dhugaadhaan dammeessina malee wallaalummaa fi doominaan dammeessina walloo keessaa inni dhumaa jirus kaayyoodhaa miti kun hundi wareegama keenya Hacaaluun garaagarummaan qabu Kadiiriin garaagarummaan qabu Sumayyoon garaagarummaan qabu kunis waa waliin galchuu akka namni tokko qofti nurraa wareegame akkasitti haasa'uu waadiif akka lubbuun nama tokko qofti lubbuu nama tokko taatetti haasa'uu waadiif waan dhabne waliin dhabne waan qabne waliin qabna dhugaan jirtu sii tan obboleeyye kanaaf I love you so much. Kabaja guddaadhaan isinii qaba. Gara kaaniin baga baatee gaa Johaariin jeetiin jira. Baga rabbiin nagayaan si baase, rabbiin nagayaan si haa fidu, rabbiin nagaya kan kee haa eegu, waan itti kaatees rabbiin si haa milkeessu. Jabaadhu. isinun daa rabbi isin amil kaysu biiznillaahi ta'ala kunga gaaddisa hubbannaati caayaa goobaraati gaaddisa qallooti gaaddisa murawwaati waan gaaddisni hubbannaan murkansin Oromoo keessaa kaasoo beeku hubbanna kallola beeku murawwa kan seera beeku kallo
dubbiin Oromoo asuma jala mirkanoo miti jechuudha. Waan maatama nuti odaa bultuun dhee dabbal mootii gaaraa dhee eenyumti kee dura dhaabbachuu dandeessa. Waraanaas ta'e abbaan karaa nagaattis ta'e eenyumti kee. Dhugaadha. Oromootti amantaa mire Oromootti amantuu kalaas noo caayaan saasigaa. Ingiliis keessaa nu buqqaasanii tas dhufne kun ayyaana Oromooti. Ingiliis Itoophiyaa keessaa nu buqqaasanii tas taa'u jirra jechuu keenya ayyaana kee galfadhu. Ayyaanni biyyarraa godaan hin jenne gaafa kaa walaloo keessatti amma ayyaana kee bulfadhu ayyaanni kee biyya kana jira. Ayyaanni kee siif galee jechuu kiyya kun haasawa afaan Oromooti. Kun haasawa as sadarkaa guddaadha haasawa ati immoo sirraa haasoo itoo jawaarii kee baal asii wal nyaattu kun kanaa miti dhiyeessi kana. Dhiyeessi kana. Haasawni bartaa gattaa hin dhaggeeffatu. Dhagaa bishaan keessatti xuraa'e hin ta'in. I love you so much. Amma wanni nin fixadhuun duuba dubbii raachaati. Laal Oromoo afaan raachaa beeku. Oromoo afaan raachaa beeku. Karra abbootiin teenya afaan raachaa beeku. Wanni imma Jawaarii isiniin jee akka haasawa afaan Oromootti. Akka haasawa raachaatti. Raacha gartee bishaan keessa jiruutiitu hiiji. Faatte. Faranjii silaa taate. Jechaan anjuu kana gara fiilmii ijoolleetti jijjiiranii raacha kanaas qopheessanii akkuma William Shakespeare fa'a. Waan akkanaa gara haatoo nafatti jijjiiranii gara maalitti jijjiiranii tolchaniif sababa. Dubbii raachaati. Raachi kun